jaarsa fi jalbi raadetti wallah jaarsa fi jaartii wal biraadetti maal rakkoo qaba nignigi makkeetti dewaana mucaa xiqqaa kana jaalatte La ilaha illallah. waan xiqqoo irratti ispoortii yoo jennee gamma awwaan namni ispoortii gurguddoo wal jaalatte Raachuyye Oye isan kiiloo meeqa wal jaalatte Ibala. alla makkiin kiiloo dhibba lamaa jaalatti raachuu Guys, happy wal Kana. Lenja Biko. guyyaa tokko bichaa sun guyyaa tokko sallee bakka siin buutee iyyuu nagan telefoona kiyyarra galgala kana baankii geessee jennaan keessan jirtuu naan jedhe wallaan qurxummiin takkaallee keessan jirtu naan jedhe qurxummiin kee jirtu Ya Rabbi ko. Ililisa guys, ililisa. Raachuun kun hin miidhagata. Raachuun hin bareeda. Saraaf akkana jaalatta. Faranjii fakkaata. Wallaa faranjii ta'e. Kun ka faranjii ta'e. Funyee miti inni ammallee adaa funyee miti. Raachuu ati funyee miti himi? Funyeen maal? Funga. Nama funnaan hin qabne. Hara kan koo attaa hin guddaadha. Isaan galatoomi. Ati funnaan guddaa qabda. Isiin funnaan xiqqaa qabdi. Yoo walitti dammarattanii wama bareedduu dhaltanii sanumaaf jedhe. Haa. Ani funyaan xiqqaa qabaa. Maal akkana goggootee naan sii guddate malee shunkurtaa yoo suuffatan namaa guddata. Sanumaan sii guddate malee sina furnaan kee xiqqaa. Hayyuu haa tosi. Mormi lootii riitii galchiidha. Doktora iyyuu moo Maa jira turte wallahi. Arabni qaata dubar baana ijoolleen Arabni bidda mana yaa'ii nu goraa dimaa turte irra. Ani Mubaarak Musammaa bira dhaqee naanni toorkiin naa hojjechuuti. Haadhaaf dhiyeessa jiraattan. Biyya baqataa Eessa? Kanairoo. Kanairoo. Saanuu haran dhagee. Kaayinaaroo dhiyeessaa. Saanuu haran dhagee. Kanairoo beeytanii san. Kaayiroo dhaqaa maaf kaanaayiroo jedhattare yaaduu. Kaayiroo osoo hin taane kanairoo jedhanii kanairoo. Saanuu haran dhagee. Naayiroobi. Naaroobi. Keeniyaa jechuu barbaaddeeti. Kan Oromooti bar. Akkas jedhanii. Naayiroobii miti Akkas Naaroobi. jedhanii. Naayiroobi. Naayiroobi. Maqaa araadaa jedhanii kanairoo jedhanii. Okay. Anillee ni baqatte. Isa mootummaa kan baqattan. Mootummaa faana salaamii. Oh. Ani Hayilmaaram Dassaalem baqadhee gaafa ture. Hayilmaaram baqate. Makki ati eenyu baqate? Namuu ifuma baqate. Oh, ifuma baqate. Raachuun hin baqanne agamma. Allah moohan. Baqanne. Nama raadhee maqadhaa. Nu mooha wallaa. Wallaa nu moohan. Ya. Nama makkii jaalataniif nu moohan iyyuu. Hayyee personaalii tapha. Raachuun baqate.
mootummaa waliin nu taphachiiftanii warra gurguddaa mootummaa waliin nu jala taphachiiftanii hagammaa qurxummii takkallee nuun kennin si uummatu akka jira. Hagammaa qurxummii takkallee na bira dhufu. Haadha Abdii maal qaxxaamta seete qixaatii qaba. Allah na qaxxaa'u feeta. Kaan qaxxaamta kaa. Hayyee. Mataan dhaabbattu. Allah waaqinaan taphat kaleellee mataan dhaabbadde har'allee mataan dhaabbadde. Adabbii sadii Eenyu taakina dhageessu yoo sammuun mataan irraa sammuun xiyya hammaata. filachiisa. Yookiin immoo gangalan bakka lafarratti Ni gangalan. filatta sadii keessaa filatta. Hayyee takkata biraa hoo lamaffa sana callaa. Qurxummii irra qottanii ennaan beekadhu. Waan qabdan kee buufa. Waan qabdan. Qurxummii yoo feetellee haa duutu bishaan keessaa darbaa kee buusa. Waan qabdan. Daraaraallee taana waan qabdan. Sana callaa nu waan qabdan kee buusa waan qabdan warri gayaas booda qabdan. Waan biraa maal naqataa? Mataadhaan dhaabbadhu haadhu. Matumaan tana hin dhaabbadha. Ta biraa jajjabduu na fiddaa yennaan beekadhu. Shimee. Lallaalina. Thank you. Ay, maal ilaalle. Shimee ko. Both. Welcome. Ingeen. Asli kai qaxxaan. Ababaa Kai didee qaxxaan. Ana. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nama kataale. Kai qaxxaan. Maal kataam? Intaraadan. Haqi gangalan. Intaraadan koo na shannifaale shimee mata. ችግር የለውም haqi gangalan. Mucaan maal ta'e dhaabbate neetworkiidha moo ifumaaf dhaabbate katti? Ara mataa isaatiin dhaabbattee. Mucaa ajjeette bara. No, mucaan katti jee jira neetworkiidha moo akkam? Miti neetworkii miti qaxxee deetta. Bilisee koo maayidii. Haadha Abdii. Mucaa ajjeette bara. Dhaabbate Haadha hafi Abdii. mucaan. Wayni dhiyyeessa jechuun maal ta'eeti neetworkiidha. Kunoo siin jenne ani baru siin jiru. Mucaa ajjeette bara. Eessa kuttee ati? Kun dhufeen isan dhageeffachuu jira. Akka godatti maxxantee haftee bara. Haadha Abdii ati garli fireendii Isan qabdaa. dhageeffachuu jira. Garli fireendii qabdaa. Tireen. Narra guddoo malee hin qabu. Narra guddoo. Shugar maamii. Ganna shanii narra jira. Akka miree galgala galgal. Galgal. Isiin nama biraa jaalatti. Anaaf nama tokko wajjin jaalatti. Soddaatiyya. Makkii soddaatiyyaa beekta. Bilisee koo maayidir. Thank you. Maqaa isii sitti moo? Artistii. Artistii fuudhuu fedha. Maaki. Raachuu artistiin namaan dhaltu jedhanii dhuguma. Ani maalan beeka yommuu mokkoree haadhuuko. Mokkoree laaluu. Ati amma goota hayyuu shuggutii waan akkanaa fuudhuu fedha. Nu artistii fuudhuu fedha. Artistii. Garli fireendii koo artistiidhaa goddanyaa maakiiti. Maakiin soddaadha jedha maaki. Ati ka gaarri fireendii qabdu makkiillee fuudhuu fedha. Makkiin gaarri fireendii moo? Allah waaqayyo. Makkii siidhumatti dhaggeeffadha. Wallaahi jiraachuun gaarri fireendillee qaba. Sillee si fuudhuu fedha. Masaanuu fedha makkii. Yooman garli fireendii qaba yooman jedhamte. Waraanu mooha. Sareeleen nutti taphatte mallee. Abbaa waa darbadhaa rabbi san balleessin hawaa kee buufadha.
يا أمام بوتي والله ملين موت جرتي يا Boju Kobos. Fona. هما يوكينا مبوسني والله في الرمضان كان نفيد Boy, what is it? Rachu, abdi vida yetatsun. Abdi vida tamat amta bin gonek. Bawa keta gonek kurtumi. أقرطمي كبر أقرطمي أجمع كنا كنا رياض بورا الرشيري قرد والله رياض Adati. بورا بيجكنا إيه Adati. Kitati kita gay, إيه bro. Kitati kita gay. Sirbisif ba naman? هيه هيه إيه Sirba Ingiliznya si ba naman danast? الإنجليزي ده الناس هم بيقدران إنجليزي ده الناس هم بيقدران Asli banif. Dabi ko pasita sa ito ba niya? إنجليزي ده الناس ناجر أول أنكم من قد عمو قلتم من أكنني والله تقول اتنابا قبام جرا اتنابا Maqaa kee maaliif abbaa abdiin gootu? Guys, tapi wala. tuttuq ajani ilbatarba dhugattu qurxummii dhibbatarba maaliif hin goone dhugattu akkas Bro, maqaa kee abbaa abdii godhi ishee. walla Dhugaa hiriyaa akkamitti haadhata? haadha osoo hin ta'in ati abbaa waan wanni si ijoollee takkana mudee biraa warra mudetera qabun narraa jijjiit doktori eenyu dhimma waraanu jiru doktorri maal Abbaa abdii godhi. Qixaatiin keessa siif haa ta'u. abbaa itti banifee eessa seentesa asli Mana tarchi goraa jira koi. Qaxxa ishee. ayye Inde anda tan YouTube irratti banu jiru baabi kofasita. Laawrii 27. ayye Laawrii takka takka nuu kenna. eessarra Laawrii seente takka. kunooti sii bane nu Asliin hin qaxxaamu, ara hin qaxxaama. Hin qaxxaamu. yaani namaan badaa maal akkana yaada Yookiin immoo asli sirba fayyisaa Hayyee. Ingilizyaa baniif. Yeah? Sirba fayyisaa furiisaa Ingilizyaa baniif. Kamaje? Hamma dhumaatti hojiin taana. Yassi. Yassi. Takkartunee gargar baraana. No, never. No, never. no Amma dhumaatti hojiin sirba taana. no haadhaati sirba nasaa gursumitti si haa banamu miira isaa laalla sirba nasraatiyya please onneetiyya kee jira sirba naa gara kiyya kana Asliin wallo hin qaxxaamu. ijoollee Hin qaxxaamu. Maaf hin qaxxaamne? Ni mangistiidha. Maaf hin qaxxaamu? Hin qaxxaamu. Maakii qaxxaye aslii qaxxaye. Kopa yaramti. هايلورون مويس جديد وعزف 2% حمض هايلورون Sirri mul'ifnee Dana darbine yaramti. sirri naa mul'ifne sila wajjin daasa. Bye. Iko yaramti fudhachuu dadhabu. Kalaabi duubxaatti lixeenyu. baba Bakki argite? seeni Isa yoo wal fuutanam seena
Bareedin koo akka irrafne. Rachuu jaalatti ergitu. Hai rachuu ere. Wayyi. Asli mucetti Rachuu garuu baay'ee yoo- bareeddi bar. Aduun kiyyaa kana siraan dhuftanii amma. Asli. Rachuu maki jaalata ere gaafatu. Waa Asli. rachuu maki jaalata ere. Asli. Oh. Mucaan kun baay'ee bareeddi. Kumo. Ati faranjii dhalte walla. Faranjii sii dhalatte. Sare wasa kan. Dai maki jumo. No, ay Yeah, mama. nah. Wayyi Jesus. Asli. Ani kanan jedhe. Yaaman namoonni sakkastaa jirta kanum keeti jechuudha. Maal jettee mee hausaa dubbatu seena maal Keetii, jettee maal jettee Isiin afaan kaayiroo dubbatti moo afaan Oromoo? Nu dhaabbachiisee Cawaka. Raajuu yoo wal fuudhanne. bye bye guys Nagaa. Na biraa deeman. Amma na biraa yaatanii. Na biraa yaatanii amma haalleen kaayiroo dhufu. Raajuu waa nyaata. Atillee waliin hin nyaattu. bye raachuu Baaf jirtaa maashi. boofii miidhagini baatan amma Innoo nan tura. Dhayxanii wal dhungatte. Ani hin jaalallee qabu. Isan dhayxanii wal dhungatte. safuu eeggadhu noo safuu Nuti naqaate haadha wabi. Akkas gochuuf. Wallaa Wallaa. raachuun hin beekamu. Sidditu jira malee raachuun hin beekamu. Situ nutti naqe. Wal fuudhuun maal safuu maal? Ilmoon namaa dhalataa yoo wal fuudhan. Yoo wal dhungate maal rakkoo qabu. Saafuu waan hundumaa. Saafuu. Maal namni wal dhungata namuu wal dhungata wal dhungachuun safuudha. Safuu miti. Afaan kee yoo wal dhungatan safuu. Yoo harma dhungatte rakkoo hin qabu garuu. Harma yoo dhungatte Oromootti wal dhungate. Wallaa rakkoo. Isin jedhamu. Afaan kee wal dhungate. Itti himee dubartoota keenyatti. okay baqqaayee yee taate taayee Si makkeeti jaalala malee qabsoo malee jaalalan beektu jechuu amma sira. Allah waaqayyo. Walla guyyaa bara ibsaa ture. Waan nuti ergatu rabbi isaa jeessa. Wal fuudhaa rabbi jedha. Wallaa walirraa bareeddanii wal fuudhuu qabdan. Walirraa bareeddanii rabbilleen isan jaalata. Oromoolleen waliin isan jaalatti. Innilleen qabsaawa. Atilleen qabsooftu. Rakkoo qabaama. galatoomaadha galatoomi yaada keetiif nagaan tura Haadha abdii. Anamoo ishee dubartii. Nu biraan deemtu bara achi dhaqees jana jirti malee nu biraa deemtes jana jirti malee gara tokkollee hin dhaqxu. Hiiso. Amma jaalala qabdu jechuu amma sila. Gizee nama biraatti sodaattii misi. Gizee nama bira jiru. Qofa keenya immoo isheetu na rakkisa. Bakka isin sirra si jaalata jechuudha. Isin jaalala lubbuu si jaalata. Erga kana jajallifte bakka onneen isii guutuun jaalala kan ta'eetiin guddachuu jirtiyyuu. Hin guutamtee. Haadha abdii. okay gaaffii si haa gaafadhu maaliif ati akkanatti uffatte Intini haadha abdii. Ilaa maqaa kee jechuudha. Maqaa kee abbaa abdii jedhii. Maqaa kee qofa jijjiirii malee uffachuu akka barbaadde uffachuu dandeessa mirga kee. qooyaa dubbisuu na kutakka Ayyee. Hin jijjiirayyuu. dhugaadha mirga isaati haa ta'u malee jechuun gizee hunda osoo hin ta'in gis akka takkatti illee akkuma duraan keetii isaaniitti gis akka takkatti illee akkasitti qottu maaliif har'a wanni hojjetu kun boru ittiin qaanfachuu ittiin wanni jechuu dandeenya si galee gizeen akkana siin jiru akka bareeddee dhuftu waan hin jaaladhuu fi ati ilma Oromooti waanuma si kabaju si jaaladhuu fi gis akka takka illee soo koomeediidha kuni rakkoo Oromoon koofluu qaba Oromoon bashannanuu qaba garuu gis akka takka illee namni duraanitti illee si arguu qaba namni tokko
Gizuma akka nama laalu maraataa nama isaa isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Gizee akkanatti si Amma wanni natti jechuudha. si uffatan jechuu barbaadeeti miti. Akkas jechuu barbaadeeti miti. Gizee akka takkatti akka duraanitti wanna kana jechuun koomeediidhaaf akkana taatu akka beekaniif malee akkana miti ati nama akkana miti gizee hunda akkanatti himtu tani wanni jettu akka duraanii keessatti illee si arguu qaban. Namni amma diraamaa hojjeta, fiilima hojjeta, fakkiin maraataatii hojjetuu danda'a. Akkaataa itti hojjetu jira. Gizee fiilimaa maraataadha. Gizee takka immoo fuwaajee gabbaa. Gizee si ijoomoo akkanatti akka duraanitti illee kootu akka duraan fuwaa itti haasoo itti sanitti kootu Alleen goota taayyuu. Alleen goota taayyuu wallaa irraa eegale. Alleen nama onnee jayinaa taayyuu. Haayee maatii sanumaaf malee waan biraatiif miti namni si tuffatu hin jiru hundi si kabajna waan si kabajuuf hin kana siin jee malee si tuffadheeti miti haa akkasitti yaadin. Naa akkasii raachuu yoo turuu barbaadde okay yoo turuu barbaadne immoo bakka inni baa waliin taphadhaa yookiin. Ay qoy Adama keessaa baate moo isa bira dhufee? waa tokkotti min Na dhokfattee dhungachuu keessamoo isa bira keessa ba'u fee? Ba'uu barbaadde okay dubbisi raachuu dubbisi. ela haadha baay'ee nama kolfisiista baay'ee nama bashannansiista kontentii baay'ee bareeda waan gaariidha hojjechaa jirta shi dhugaa rabbii baay'ee na kolfisiisaa turte silayyuu garuu intini yeroo jedhu garuu ila maqaa amma haadha dubartiif maybe ishee qofa jijjiiriiti gaafii immoo uffanni kontentii keeti amma ila maal seete siin nama kaanirraa maaltu adda si baasaa Maccimaa irra taa'ee maccimaa hin qaballee malti. na Ammas wanni koomantii jalatti jechaa jiranii haadha abdii sun abbaa abdii na dhagee maal jechuu jira koomantii irratti anillee si harkee jira hedduu jechuun arraba fa'aa hin fayyadamin. Okay? Namni Nama tokkollee hin arrabsu duraanu takka namallee hin arrabsi. No. Walla anjaartii barbaadachuuf duraanu. Jechoota hin taane fa'aa hin fayyadamin. Akkuma amma waliin taphachuu turre kaleessaa fi har'a sanitti dhugaa dubbachuudha. Anillee akka malee akkaataan jechuun wanni ati fayyadamtu haasawni ati fayyadamtu hundinuu natti tolee jira. Maaliif Oromoon gizee hundaa'u nama akkanaa nama kofalchiisu koomeediilee qabaachuu danda'u qabna. Nama gizee hunda koostar jeelalu qofa miti isin galee garuu jechoota safuu jechoota hin taane jechoonni namni itti ilmi namaa itti hayyee galatoomii waan jettu yoo qabaatte garuu akkasiin cinqinaan nuti waanuma si jaalannuuf akkan si jenne malee waan biraati miti haa. Hayaa akkasitti ni turta raachuu. ay nama yoom wal fuutan isa yoom wal fuutanam Sitti himnaayaa. gaafa fuula keessannilleen kaayiroo wal fuutan moo Dubaay? Finfinnee ati baqaarra jirta mangistii sodaattan dhuftu Finfinneetti wal fuudha. Finfinnee wal fuutan. Aruuza guddaa yoo aruuza guddaa godhattanii min guyyaa sana. Oromoo hundi ni dhufa. Laa waan asiidhaan wanta kabidda. Guyyaa aruuza keetii makkiyyee ati sabboontu waan taateef meekaappii bichaan dibatiin. Inni guyyaa kun si dhungachuu fedha waan taateef bakka si dhungatan hin qabdu. Nama meeqa guyyaa aruuza isaa meekaappii dibatee bakka dhungatan dhabe akkasitti gurbaan meekaappii irraa nyaatee biraa deema. Wallaa. Gorora gizee wal dhungatan namni gorora walii liqimsa. Namni gizee wal fuudhu meekaappii adii dibatee bulee dibatee diimtuu dibatee namni gizee wal fuudhu waanuma san walirraa dhungatee wal biraa deema. Meekaappii callaa dibatiin guyyaa sana. Oriijinaalii ta'ii kootu akkasitti bakka aruuzi keessanillee fataa zanaa jedhee bareeda walla. Intaatiin ittimi waan akkana gorsi waan akkana waan biraas gorsi akkana. Damo waan biraa ammallee gorsi. Miira kee sangaliinatti daqiiqaa takka teettee miira kee galta. Daqiiqaa lama teettee miira kee galta. Nama jalaa callifta ammallee yoo namsiin dubba. Nama jalaa callifta. No, ani hedduu waan qaanfadhuu fi yaa kabajuma namaa kabajuma keessa sabaqa. Adama takkaasi jaaladha jetteeni.
لا إله إلا الله محمد رسول هاي نجاتي بلاغا كم جت الله أيوه نجاتي بلاغا نجاتي هاي ميسان بان jadi tapi bicara sejalan jadi نجاتي جيت جرموها وسيم باني نجاتي ولا Haadha abdii mangistii na maqaa jijjiiruu.